السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتر لفتوتكو ترجرتو نجا كيساني فيوما الحمد لله نجا فيا كوتي سن اللي بك جرتنت ربي نجا فيا سن هاتاسيسو حتى جا أسبيزا كنا أسبيزا قرشي تلما مامي أسبيزا قرشي كما أفرتمي أفريف جاتمي لمان بتمي إلى لانينا مولاكي وإنجلنا لكو كفتلا نواني توكو قتي أسبيزا رهدونا ما قتي أسبيزا منكيسا وانياتا برو بربادة جتشودا فيديو توكو رتياني تازا بينزرا أنا وان مالا نبدي نموني بايين كومنتي داني ويجريني قال bakkaan sila galuuf karoorfadheen jira ankaruma biyyaan galuu yaada kaaseen jira jettu jechuudha. Innaa kanaafan irrifatinaa inna isiniin jedhee abshiruu jiruun keenya riskiin keenya qaala'insa jireenyaa keessan jiru wallaahi inuma jiraatama jechuudha. Jireenya akkam qaala'uu riskiin sila yeroo nuti ji'a 4 garaa haadha keenya keessatti nu barraa'ee jiru amma addunyatti kanarraa finnee nutti hin deemnu jechuudha. Kanaaf jireenyi qaala'ee dhiisee tawakkula dhugaan rabbi irratti qabaannaan waa tokkoyyuu numa jiraanna jechuudha. Kanaaf abshiruu jireenyi qaala'eettanii biyya galuu yaaddeenaa irra guddaa amshee rabbii waan qabnu keessa barakaa nu kaa'uudha. Fayyaa nu taasisuudha. Fayyaa waa hunda caala. Fayyaan waa hundatu caala. Meeqatu soo qabeenyaa qabu qabeenyaan isaa kan tilmaamameellee lakkaa'ameellee irra hin gahamne garuu aafiyaa dhabuurraan qabeenya isaa sun lazzaa irra kaafuudhee taara jechuudha. Inni irra guddaan aafiyaadha. Rabbiin aafiyaadhaan nu mokkorinii kanaafanin na hin abshir dursee isiniin jedhe jechuudha. Gatii isaallee tokkoon kan isinitti himu ta'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Naa wanta fi jiru jechuudha. As keessa maashaallah obboleettiin keenya yeroo lammaffaadhaa fi asbiizaa haala kanaanii yeroo darbee 30 wayiin 38 waan akkasiitiin haaluma kana asbiizaa haadha asiitii fi bittee turte. Amma immoo yaasaalee haati dadhabdee jirtan an beekaa garuu haajaa wayiin natti jiraati koo yoon asbiizaa yeroo sana fixxee jirti. Yoo si rakkisuu baate yoo si danda'ame naa qopheessitaa jettee yaa ogaa akkuma yeroo baay'ee dubbadhu rakkoon qabu ajajadhaa waan barbaadan jedhaan ture. Asbiizaa namoonni baay'een ni ajajattu garuu haala kanaan qopheessee viidiyoo gochuuf naaf hin mijatu garuu meeshaa keessan immoo tartiibaan ni beektu jechuudha. Haala kanaan isinii ergaatiin jira jechuudha. Isa hadhaa kana garuu xiqqoolinaa mijateen nanan haala kanaan viidiyoo godhee gatii isaallee isinitti himee namoonni ajajachuu barbaadanillee ni danda'ama ajajadhaa isiniin jedha. Alhamdulillah amma qophaa akka durii qophaa koo miti obboleettiin koo kan waa hundarratti rabbii gaditti na gargaartu na waliin jirti gatii ta'e jennaani isii waliin sirreessinaa dhugaadha qophaan naaf hin danda'amu yeroo ammaa kana garuu isii waliin alhamdulillah haala kanaan amaanaa keessan isinii qopheessaa jirra gatii ta'e jennaan saaliyaan dadhabdee yeroo ammaa kana mana ofiitiif hin dandeessu jettanii waan jettan tokko hin sinaan isiniin jedhaa sumaanoo eessarraa isinii jalqabume si bibbicuu kanarraa jalqabu akkuma argitanii jinjibila gimaash kiiloo birrii 75 kiiloon 150 qullubbii kiiloo tokko birrii 300 shunkurtii kiiloo 5 isaaba kiiloon birrii 500 kiiloo 5 bitee fi birrii 500 baay'isaa gaasin itti aansuudhaan foonillee qabdila dhadhaa kiiloo 2 bitee fi kiiloon tokko isaaba birrii 900 dhadhaan itti aansuudhaanii misira difinaa kiiloon tokko isaaba birrii 200 kiiloo 5 birrii 1,000 nan biteef. Itti aansuudhaanii baaqelaa kiiloon tokko isaaba birrii 180 kiiloo 5 biteef kiiloon tokko birrii 180. Itti aansuudhaan mokoroonii
kiiloon tokko isaaba birrii 140 kiiloo 5 biteef. Mokoroonii isaaba kiiloon tokko birrii 140 kiiloo 5 birrii 700. Itti aansuudhaan sukkaara kiiloon isaaba 150 kiiloo 5 biteef. Itti aansuudhaan paastaa boos andanyaa jechuudha. Okkee paastaa boosiin kun okkeen kun paastaa isa tokkoffaadha. Firii 10 paastaan tokko isaaba birrii 95 paastaa 10 birrii 970 nan biteef paastaa firii 10 jechuudha. Itti aansuudhaan foon kiiloo tokko isaaba birrii 900 foon kiiloo 3 biteef. Kiiloon tokko 900 ingadduma 850 ture. Akkasitti dabalee jechuudha. Itti aansuudhaan duqeetii kiiloo 5 bitee fi kiiloon tokko isaaba birrii 115. Itti aansuudhaan zayitii leetirii 5 isaaba birrii 1460 biteef jechuudha. Itti aansuudhaan saamunaa kana firii 25 fireen tokko isaaba birrii 58 fireen tokko firii 25 bitee fi akkasii as biratti kunoo shiroof barbarree ajaa'ibasaa kan manatti daakamee yoo namoonni baay'een shiroof barbarree yeroo ajajattanuu kiiloo 2-3 kiiloo tokkos waan akkasiis ajajattu gatii ta'e jennaan. Ani immoo wantoota daakamaa akkanaa kana bakkeedhaa bituun jaalladhu. Kanaaf barbarreef shiroo haala ajaa'ibaa ta'e manatti qopheessinee yeroo isin hamma tizaazii keessaniitiin manumaa isinii fuuna malee an barbarree mana bakkeedhaa daakamaa bituun naan ta'u jechuudha. Kanaaf kun haala ajaa'ibaa ta'een qimamii qabaa irraa qanaxxasamee mukti isaallee irraa bahee jechuudha. Kan akka manaa nyaannutti isinii daakamee akkasuma shiroon illee akkasii keessaa funaanamee miicamee qimamiin adda addaatti nammee jechuudha. Akkasitti daakamee yeroo isin ajajattanuu haaluma kanaan kiiloo amma isin barbaaddanii keessa isinii buusa jechuudha. Na barbareen kiiloo tokko yeroo hamma achi kaanee immoo isaaba baaltinnaatiin malee isaaballee gatii manatti qophaa'ee isinitti hin daballu jechuudha. Akkasii akka isaamni tamaxaaxaanyi ta'uuf jecha. Anna barbarreeni isaaba 200 kiiloon tokko barbarreen baay'ee qaala'eera yeroo ammaa kan bunaaf barbarreen baay'ee tokko waddadee kanaaf barbarreen daakamee bahee kiiloon tokko isaaba 200. Itti aansuudhaan aannan xaasaa kanaa gosa hedduutu jira kun isa bareedaa jedhamudha. Birrii 2550. Annaa guddaa bareedaadhaan argartanii gaasinu viidiyoo isaa irratti. Itti aansuudhaan minaan garbuu manatti jechuudha. Ofii kootii qopheeffadheetiin jira. Ofuma kootii waliin qopheesseef jechuudha. Kana farasillaa 2 garbuu walumaa galatti daakamee bahee farasillaa 2 garbuu farasillaa 1 walakkaa achi kee walakkaa immoo wantoota mooqaatti nannamanii daakaman walumatti garbuu farasillaa 2 daakamee bahee birrii 7252 garbuu mooqaa jechuudha. Daakuu miti kanan bitee yookiin akaahamaa isaa miti kanan bitee daaksisee callaasaa jiraasaa bitnee siisterii wajjin jechuudha. Akkooftee haala kanaan daakameef jechuudha. Farda garbuu farasillaa 2 egaa asabaa namni keenya mooqa isaa hangam akka fayyadamuu danda'u yeroo dheeraa fayyadamte jechuudha. Haati si eebbisaanii yeroo darbillee biteefiin ture. Akkuma kana garbuu minaan baay'ee tokko gammaddee eebbisaanii turte jechuudha. Sillee dabaltee si eebbisaa turte naan jette. Amiin inshaallah hidheera. Asumaan immoo xaafii kunoo farasillaa 3 daakamee bahee jechuudha. Farasillaa 6 xaafii farasillaa 4 ruuza farasillaa 1tti makamee hanciroo farasillaa 1tti makamee walumaa galatti farasillaa 6 daakamee bahee birrii 11,900 daakamee bahee jechuudha. Minaan farasillaa 6 kana fakkaata. Itti aansuudhaan
kuno masoobii kana argaa jirtan. Masoobiin kun illee duwwaa miti waan qabu isinitti agarsiisa. Kuno biddeena jechuudha. Biddeena 15 bitii keessanaa kaayettee maaliif kun akkuma argitan foon jira. Foon kana shunkurtii wanti hundi jira jechuudha. Foon kana haala kanaanii xabbafatanii otoo hin cinqameen otoo midhaan sana bukeeffachuun naqin biddeena qophaa kanaan nyaatu jechuudha. Maashaallah wallaahi obboleettiin keenya kun baay'ee tokko na dhibdee hangamee akkasiin haadha siitii cinqamtu maatii siitii cinqamtu. Kun biddeen haala kanaan biddeenni tokko amma magaalaa Jimmaa keessatti jechuun egaa hundinuu safaraan wal dhabaa 25 biddeen tokko biddeen 15 haala kanaan bitee fi akkasii hordoftoota koo viidiyoo kana kun yoo isinitti tole laayikii godhaa isiniin jedha. Namoonni ajajachuu barbaadan illee asbiisaa ta'uu meeshaalee garaagaraa arabiyaa majlisii waan barbaadan afata golgee maatii keessanis ta'uu ofii keessanis ta'uu ajajachuu dandeessu isiniin jedha inshaallah. Akkasii kun kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii godhaa, yaada keessan koomentii jala kaa'aa. Ila jireenyi waddade uui kun ammas ta'e immoo hin jedhina. Waan afaaniin farrifatantu namatti qaqqaba jechuudha. Alhamdulillah dhibee wallaahi yeroo ammaa kana durii kaasee jechuudha. Durii yeroo jireenya akka yeroo xaafiin 200-300 namni jireenyi qaala'ee hinuma jedhe jechuudha. Alhamdulillah hin jiru. Rizqiin sila nuu darbe immoo hinuma jira jechuudha. Hinuma jiraan rizqiin keessan harka hidhamtire rabbiin. Kanaafuu jireenya qaala'insa jireenyaaf rakkansiinsa jireenyaa keessan jiru jechuudha. Rizqiin keenya jabaannee hojjetannee sababa bakkaan ga'uudha wanti nurratti eegamu. Harka marannee teenyee harka namaa laaluu mititu fayyaa qabnu. Rabbitti tawakkallee immoo hojjetannaan waan hojjetanne sana keessa rabbiin barakaa nuu kaa'ee rizqitti dhuma keenya sana nu jiraachisa malee jireenya qaala'eef rakkasuu keessa hin jiru jechuudha. Jireenyi keenya akkasii dhugaadha. Waa daddabalee jira. Garuu yeroo immoo isa biyya alaa biyyoota biraatii wal bira qabamu waluma madaala. Maaliif yeroo amma kana birrii Itoophiyaatu kufee jira. Kanaaf birriin kumaan inni wanti ergasii 100 lakkaa'amee bitamu amma kumaan lakkaa'amuu ta'e malee wanta adda ta'e wayii hin jiru jechuudha. Yeroo darbe maaliin argee fi yuutuubiidhuma kanarraa namicha wayii yaa warra abbaa manaa ta'anii yuutuubii viloogii waan adda addaa hojjetu mucaasaatu quraana'ee yaanni eebbifamee ta'e hin beekne. Garuu viidiyoo sana sirriitti ni ilaalle hoolaa qalee nama nyaachisuuf dhaqee hoolaa bita hidhee baay'ee qaaliidha jechuudha. Biyyaa wayyaa hoolaan tokko Ameerikaa dhagala. Hoolaan tokko birrii Itoophiyaatti saba birrii 40,000 asabaame asitti ko nu biraa yoo bicate hoolaan tokko inni keessaa guddaa jedhamu 7,800 sanan caalu jechuudha. Akka garuu akka Ameerikaatti immoo birrii 40,000 birrii keenyaan doolaaraan mana dheellee himee ture jechuudha. Annaa garaagarummaan akkas malee birriin keenya danatee himamuu fi birriin biyya alaa bicatee himamuu malee amma kana miti. Eessattuu immoo hojjetamtannaan rabbitti tawakkalamnaan hinuma jiraatamaa. Abshir jireenyi qaala'ee jettanii biyya galuu yaadda'inaa. Yoo sodaataa galtanillee akkuma sodaattan sana ta'a jechuudha jireenyi keessan. Kanaaf hin sodaatinaa. Amma ta'e hojjetadhaa, jabaadhaa, walirra kaadhaa. Galaa hojii tokko jalqabaa rabbiin sanuma isinii barakachiisee hojii keessan isinii bareechee waan irra jirtan irratti isin gargaaraa. Innaa kana egaa yaada mataa kootiitii dhiifamaan beektan dhiyaanatu beeka yaada kennuu miti waa manatti fakkaateen egaa mana kooti miti namni mana ofii keessatti waan barbaade haasa'e malee beekaan ana walii meeqatu na jala jira. Yuutuubiidhuma koo kana mana koo kana keessa jechuudha. Akkasii afaan yoonni illee haasaa keessa dogoggoree namoonni hanga yoonanaa wajjin turtan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa. Namoonni laayikiidhaan na jabeessitanullee amman ergaaf jechuudha meeshaa sii kanaa. Already amma asriin azzaanamee jira. Ammuman ergaaf dhiyoodha. Biddeen illee foon illee kanaaf bitame malee soofa gootee yoo buluu danda'a maaliin bulu garuu dhiyoodha. Garuu kun baay'ee tokko mazooriyaa suman beektu ijoolleen Jimmaa.
akkasii obboleettii keenya kanallee maashaallah akkasiin haala kanaan maatii siitii yaaddeette maatii si qalbii aara galfachiistu rabbiin addunyaa faakiraa aara isii hagalfachiisu eebbisaanii isiniin jedha inshaallah. Assalaamu alaykum.